Jaalala milkeessuu walitti dhufeenya jaalalleewwanii bu'a qabeessa taasisuu fi itti fufiinsa akka qabaatuuf gochoonni nuti guyya guyyaan dalagnu murteessoodha. Qabxiiwwan kan akka yeroo hunda miira jaalalaa keenya ibsuu fi isa yookaan ishii gammachiisuuf dhamahuun jaalala milkeessuu keessatti homaa ga'ee tokkollee hin qabani. Egaan jaalala milkeessuudhaaf maal gochuu qabna kan jedhu barnootaawwan saayikooloojii keessatti wantoonni 8 gurguddoon kaa'amaniitu jiru. Isaan maal fa'ii haala kamiin itti fayyadamuu qabna kan jedhu akka ittaanutti kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Hanga xumuraatti nu faana ta'an afeerraa keenya. Fayyaa jireenya manceessuu fayyummaa sammuutiif wal dhabdee bultii namootaa furuuf jaalala fayyaa gammachuun guutee ijaaru barnootaawwan ammayyaa barbaachisoo ta'an afaan oromootiin isiniif dhiyeessa. Namoonni chaanela keenyaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuun mallattoo beelii fuulduratti argamtu al tokko ofirra cuqaasuun barnoota keenya yeroo yeroon akka hordoftan isin afeerra. Fayyaa jireenya gammachuu. Jaalala milkeessuudhaa fi qabxiilee 8 kun baay'ee nama gargaaru. Tokkoffaan jaalallee ofiitti akka jaallatan yeroo yeroon itti himu. Wanti baramee gochi oduu akka caaluudha. Ta'us garuu jaalala keessatti carraa argameen oduun gocha yeroo caalu ni mul'ata. Kanaaf yeroo hundaa cinaa jaalallee keenyaa jiraachuu kan agarsiisu jechoota caalaa wanti biraa homtuu hin jiru. Kanaafuu sin jaalladha jechi jedhu hammam guddaa akka ta'ee fi jaallachuu keessan kan agarsiisu ta'uusaa hubachuun barbaachisaadha. Qabxiin lammaffaan miira jaalalaa qooduufidha. Waan salphaa fakkaatu garuu wanta hundaa of keessaa kan qabudha. Wal faana sosochii miilaa karaarra yeroo taasisnu mana fiilmii yookiin aartii wayii yeroo daawwannuu fi carraa argame kamiinuu wal biratti argamuun jiraannaan jaalallee keenya harka qabuu, harka keenya gateettii irra gochuu, dugdaa hammachuu fi kana kan fakkaatan gochuun baay'ee gorfamaadha. Qabxiin sadaffaan jechoota ishii yookaan isa jajan fayyadamuudhaan yeroo hunda baay'isanii faarsuudha. Kunis dhaabbiidhaan jabeenya jaalallee keenyaa ol guddifnee dhaadheessuu qabna. Keessaa qabeenya isaa kam akka jaallannuu fi itti boonnuu itti himuun jidduu keenyatti wal amantaan akka jabaatu ni taasisa. Qabxiin afuraffaan yoomiyyuu yaada ofii ibsachuurraa duubatti deebi'uu dhiisuudha. Kunis maal akka jaallannuu fi jibbinu yeroo hundayyuu baasanii dubbachuun gaariidha. Dogoggoras yoo uumne alagaan mari'achuurraa jaalallee keenya beeksisuu nuuf wayya. Walumaan furmaatatti barbaaduudha. Kana gochuun immoo wal amantaa cimsa. Qabxii inni shanaffaan yeroo rakkoo wal bira dhaabbachuudha. Bu'aa bayii jaalallee keenya mudatu kamiifiyyuu dursinee argamuun baay'ee barbaachisa. Jaalala milkeessuu keessatti ga'ee guddaa ni qabaata. Qabxii inni ja'affaan kennaa kennuufidha. Darbee darbee kennaa jaalalleen keenya barbaadu kennuufi gaarii ta'a. Kennaan dhiifama walii gochuu agarsiisuuf osoo hin taane iddoo guddaa waliif qabaachuu keenya kan agarsiisudha. Qabxii inni torbaffaan yeroo kennuufidha. Yookaas yeroo waliif kennuudha. Hammamiyyuu hojiin nutti baay'atee yeroo yoo dhabneyyuu kan jaalallee keenyaa dhabuun nurra hin jiraatu. Na dagatee yookaas na dagatte jedhanii yaaduun waan jiraatuuf yeroo walii qabaachuun gaarii ta'a. Qabxii inni 8ffaa fi inni dhuma walirraa eeguu hin barbaachisu. Jaalallee keenya waan gaarii tokko taasifnee fi isa yookiin ishiirraa immoo kan biraa barbaaduun gaarii miti. Gumaachatti taasifteef jaalala qabdu ibsachuuf malee ofii keetis isa yookiin ishiirraa waa kajeeltee ta'uu hin qabaatu. Egaan kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota keenya qabxiiwwan 8 armaan olitti ilaalle kun jaalala keessatti baay'ee kan fayyadanii fi jaalala milkeessuu keessatti gahee olaanaa kan qabanidha jedhamu. Kanaaf namoonni wal jaallatan gara fuulduraattis gara jaalalaatti kan seentan qabxiiwwan 8 kana yaadatti qabachuun hojiirra oolchitanii jaalala keessan akka milkeessitan isiniin jenna. Qophii ammaaf qabannee asumarratti kan goolabnu ta'a.
namoonni chaanala keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun dagatinaa isiniin jenna. Amma qophii bareedduu biroo walitti deebinutti nagaan nuuf tura.